Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa geggeeffamaa jiru eenyu yoo filatee mootummaa Itoophiyaaf wayyaa diimokiraatota moo riippaabilikaanota nu waliin turaa waan odeeffannee isinitti himna an Margee Tasfaati. Filannoon guyyaa xumuraa pirezidaantummaa Ameerikaa Doonaald Tiraamp riippaabilikaanota bakka bu'uun Kamaalaa Haaris ammoo diimokiraatota bakka buutee geggeeffamaa jira. Hanga gabaasni kun qindaa'utti namoonni miliyoona 81 ol sagalee kennaniiru. Qabxii hanga ammaa jiruunis garaagarummaan guddaan ta'ee waan hin mul'anneef dorgommichi akkaan cimaa ta'uu kan agarsiisudha. Abbaan mo'atee waggoota arfan dhufaniif Ameerikaa bulchaa. Filannoon kun lammiilee Ameerikaa qofaaf utuu hin taane xiyyeeffannoo guddaa addunyaas ta'ee jira. Miseensonni diiyaasporaa Afrikaa Ameerikaa jiraatan akkuma sochii misoomaa fi daldala biyyattii keessatti gumaacha guddaa qaban siyaasa biyyattii keessatti illee hirmaannaa guddaa taasisaa jiru. Garuu dhimmi imaammata godaansa Ameerikaa dhimma xiyyeeffannoo guddaa kennameefidha. Lammiilee Afrikaa baay'inaan Ameerikaa keessa jiraatan keessaa lammiileen Itoophiyaa filannoo kana akkamiin ilaalu? Itoophiyaaf hiika akkamii qaba? Bulchiinsi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed foo Kamaalaa Haaris moo Doonaald Tiraamp osoo filamee wayyaa? Akkasumas kamtu imaammataa fi carraawwan lammiilee Itoophiyaas ta'ee mootummaa Itoophiyaa fayyadu qabatee isa jedhu irratti bakka buutonni hawaasaa yaada isaanii BBCf qoodaniiru. Kamaalaa Haarisis taatee Doonaald Tiraamp filannoo kana yoo injifatan imaammatni alaa Ameerikaa dhaabbataa waan ta'eef filamtoota kanarratti hundaa'ee Itoophiyaatti jijjiiramni imaammataa guddaa jiraachuu baatus tumsaa fi deeggarsa jiruun garuu garaagarummaa qabaachuu mala. Hoggantuu waldaa Oromoo Leegaasii Liidarship and Advocacy kan Ameerikaatti argamu kan taate Aadde Seenaa Jimjimoo Tiraamp sababa jaalala yookaan gaa'ela saala wal fakkaataa mormaniif namoota Itoophiyaa biraa deeggarsa argataa jiru jetti. Ammoo Itoophiyaa fi Ameerikaaf Kamaalaa Haaris wayya jechuun ibsiti. Bulchiinsi diimokiraatotaa dhimmoota diimokiraasii mirga namoomaa fi bulchiinsa gaarii guddisuudhaan hariiroo Ameerikaa fi Afrikaa cimsuu irratti xiyyeeffata jette. Kaayyoon diimokiraatotaa hoggantootaa fi diiyaasporaa Afrikaa waliin hariiroo cimaa uumuu, misooma, nageenyaa fi guddina dinagdee tumsaan deeggaruun akkasumas dhaabbilee idil-addunyaa kanneen akka G20, Baankii Addunyaa fi IMF keessatti bakka bu'ummaa Afrikaa deeggaruu waan ta'eef mootummaa Itoophiyaaf illee paartiin diimokiraatotaa injifachuun akka irra wayyuu ibsite. Aadde Seenaa Jimjimoo hayyuu seeraa fi siyaasaa Itoophiyaas ta'ee US itti dhiyeenyaan kan hordofan Nageessaa Oddoo Duubee yaada seenaarraa adda ta'e dhiyeessa. Itoophiyaaf Tiraamp filatamuutu caalaatti murteessaa ta'uu mala jedha. Obbo Nageessaan filannoon Afrikaa gama kamiin Itoophiyaa irrattis ta'ee addunyaa mara keessatti dhiibbaa akka qabu ibsuun mootummaa Itoophiyaaf Doonaald Tiraamp injifachuun akkamiin akka irra wayyuu yaada isaa dhiyeessa. Hayyuun kun yoo Kamaalaan injifattee Itoophiyaaf haalli Ameerikaa haaluma kanaan itti fufuu danda'a. Tiraamp garuu imaammata isaa keessatti karoora piroojeektii 2025 jedhu qabatee jiru keessatti waan Itoophiyaa fayyadu qabaachuu hime. Itoophiyaaf jijjiiramni xiqqoon illee jiraachuu mala. Garuu Tiraamp yoo mo'ate biyyoota Afrikaa hedduu dabalatee mirga namoomaa caalaa daldalaa fi dhimma nageenyaa irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'a jedha. Dorgommii Chaayinaan Afrikaa irratti gootu caaluufis Afrikaatti daldala cimsuu fi piroojeektiiwwan adda addaa deeggaruu mala jedha. Fakkeenyaaf dhimma Somaaliyaa irratti Itoophiyaa deeggaruu, Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi olaantummaa Itoophiyaa gaanfa Afrikaa irratti akka qabaatu kan Kamaalaa Haaris caalaa bulchiinsi Tiraamp deeggaruu akka danda'u eeree jira. Eenyu yoo haa injifatu imaammanni Ameerikaa wal fakkaataa ta'uu kan dubbattu Seenaan garuu akkuma biyyoota Afrikaa kaanii Itoophiyaan karaa IMF, Baankii Addunyaa yookaan karaa gargaarsa Ameerikaa fi idil-addunyaa irratti hirkattee jirti jette. Deeggarsaa fi tumsa dhaabbilee idil-addunyaa argachuu fi carraawwan biroollee argachuuf diimokiraatotni injifachuun akka wayyuu ibsiti Aadde Seenaan Jimjimoo. Wayita Dr. Abiy gara aangootti dhufee paartiin Tiraamp faa akka deeggaran kan yaadatan Obbo Nageessaan waraana kaaba Itoophiyaatti uumame irratti illee dhiibbaan garee riippaabilikaanotaa Abiy irratti geggeessan xiqqaa ta'uu hima. Riippaabilikaanonni dhimma keessoo biyya keessaa galuu irratti waraana kaaba Itoophiyaan diimokiraatotni Abiy irraan dhiibbaa guddaa geessisan. Boodarra amma AGOA carraa daldalaa qaraxarraa bilisa Afrikaaf kenname keessaa baasuutti ga'e. Tiraamp filatamuun kanallee sirreessuu danda'a jedha Obbo Nageessoo Oddoo Duubee. Dhimma mirga namoomaa caalaa dhimma shororkeessummaa itti
bal'isuu fi nageenya irratti waan xiyyeeffatuuf waldhabdee Soomaaliyaa fi Itoophiyaa irratti dhimmi ga'ee Itoophiyaan shororkeessummaa ittisuu fi gaanfa Afrikaa irratti illee dhiibbaa uumuu dandeessu Kamaala Haaris caalaa Doonaald Tiraamp deeggaruu akka danda'u tilmaama isaa kaa'a. Hayyuun seeraa obbo Nageessaan dhimmi godaansaa bakka kaadhimamtootni lamaan garaagarummaa guddaatti qabanidha. Tiraamp godaantota miliyoonaan lakkaa'aman tarii godaantota seera qabeessa ta'an tokkollee dabalatee biyya keessaa ari'uu barbaada. Wayita Ameerikaa bulchaa tures godaantota seeraan alaa karaa daangaa Meeksikoo akka hin galle baajata guddaa ramaduun dallaa ijaarsise. Kana malees godaantota Afrikaa fi biyyoota Islaamaa irraa gara Ameerikaa akka hin galle dhorkaa adda addaa ka'aa ture. Gama biraatiin Kamaala Haaris ofiishee sanyii godaantota irraa kan dhufte yoo ta'u abbaadhaan gurraacha Jamaayikaa haadhaan immoo Indiyaa irraa waan dhufteef imaammatnii fi ilaalchi dhimmi godaantotaa irratti qabdu kan Tiraamp irraa addadha jedhu. Kanaaf Kamaala Haaris dhimma godaantotaa irratti ejjennoo dimokiraatotaa waan qabduuf dhorkaa gama godaantotaa fi daangaa banaa fi lafaa ta'a jetti aadde seenaan. Akkuma seenaa obbo Nageessaan illee dhimma godaantotaa ilaalchisee ejjennoon bulchiinsa Tiraamp hammaataa ta'uu danda'a jedhe. Keessumaa baqattoota gurraachi gara Ameerikaa akka hin seenne kanneen seenan illee qorannoon dabalataa akka taasifamu taasisaa ture. Tiraamp filatamnaan ammas baqattootaa fi maatii baqattootaaf haala hammaataa ta'uu mala. Carraa kanaan yakkamtoonni fi shororkeessitootni gara Ameerikaa galuu kan jedhan Tiraamp haasaan isaan dulana filadhaa bara kana irratti taasisan kan baqattootni seeraa fi adurree nu jalaa nyaatan jedhanillee ijoo dubbii ta'e ture. Tiraamp morkattuun isaa Kamaala Haaris illee kan ittiin qeeqan illee dhimma godaansaati kan jedhu obbo Nageessaan akka nurraa galagaggalan goote kan jedhuuf kanaafidha. Tiraamp filatamuun keessumaa godaantota seeraan alaaf waan ulfaataa ta'uu akka danda'uun yaada jedhu obbo Nageessaan. Filannoon Ameerikaa lammiilee Itoophiyaa fi akkamii qaba? Dhalattootni Itoophiyaa Ameerikaanota ta'anii fi filannoo USA bara 2024 irratti filachuu danda'an miliyoona walakkaa ol ni ta'u jedhamee tilmaamama. Dhalattootni Itoophiyaa irra caalaan isteetiiwwan Ameerikaa filannoof murteessoo ta'an swing state jedhaman keessatti argamuun isaanii ammoo sagaleen isaanii akkaan barbaachisaa taasisa. Swing state isteetiiwwan Ameerikaa bakka paartileen gurguddoon lamaan diimokiraatonni fi riippaabilikaanonni deeggartoota walqixa yookaan walitti dhiyaatu qabatanidha. Bakka akkasii kana keessatti dorgommiin ijibbaachisaan waan ta'uuf sagaleen tokkollee akkaan murteessituudha. Isteetiiwwan akkasiis Pennsylvania, Dallas, Austin, Seattle, Los Angeles fi San Francisco, California fa'i. Sagaleen dhalattootaa Itoophiyaa isteetiiwwan kanneen keessa jiran fedhii fi egeree hawaasa isaanii fi kallattii siyaasaa biyyattii irratti illee dhiibbaa xiqqaa hin taane akka qabaatu amanama. Filannoo kana irratti hawaasni Oromoo biyya sana jiraatu dhimma siyaasaa, diinagdee fi daldala, nageenyaa fi kanneen biroo irratti illee eenyu akka wayyuu madaalanii sagalee isaanii kennu. Haa ta'u malee pireezidaantii Tiraamp nama tilmaamuun kan hin dandeenyedha jetti seenaan jimjimoo. Sababni isaa yeroo baay'ee imaammata basaastotarraa haala adda ta'een yeroo baay'ee dhimmoota xixiqqoo kan akka waldhabdee miidiyaa hawaasaa irratti hundaa'uun murtoo kennuun mul'ataa ture jetti. Yoo Haaris injifatte itti fufiinsa dhimma mirga namoomaa irratti tarkaanfiin cimaa ta'e fudhatamuu danda'a. Tiraamp yoo injifate immoo miira isaa irratti hundaa'uun akkaataa inni itti murteessitu eegama. Filannoon kun filannoo imaammataa qofa osoo hin taane filannoo namoomaallee ni ilaallata jette. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa waan nu waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa. Nagaan nuuf tura.